Bartoota nagaa keessanii torban darbee gosoota dinagdee sadii akka jiru waliin dubbannee turre. Yeroo darbetti gosoota dinagdee sadeen keessaa lamaan isaa laallee turre. Kunis free market economy or capital markets or mixed economy and also common economy or not free market economy kan jedhu gosoota sadeen kana laallee har'a gosoota sadeen keessaa kan hafe gabaa dinagdee wal makaa yookaan mixed economy kan jedhu fi wantoota hambiraatis ni ilaalla. An Balaayin jedhama. Mixed economy yookaan ikoonomii dinagdee wal makaa kan jedhamu kan ikoonomii gosti isaa free market economy jedhamu yookaan capital economy kan jedhamuu fi common economy kan jedhamu advanteejii isaa yookaan faayidaa isaa qofa keessaa fuudhetoo akka public and private sectoriin seektarri dhuunfaaf seektarri mootummaa akka itti fayyadamanii to'ii wal faana jiraatan yookaan wal faana hojjetan kan gargaarudha. Kana jechuun miidhaa isaa dhiisnee yookaan ikoonomii wal makaa kun miidhaa capital markets and free markets or capital market or common economy or capital economy or common economy kan jedhu kana faayidaa isaa qofa fuudhee walitti makuudhaan private na public sectoriin coexistancii akka uuman kan gargaarudha. Amma immoo maal laallaa main features of mixed economy amaloota ikoonomii wal makaan qabu laalla. Ikoonomii wal makaan kun amaloota armaan gadii kana qaba. Tokko coexistence of public and private sectoriin seektarri dhuunfaaf seektarri mootummaa yookaan public sectoriin akka waliin jiraatan yookaan waliin hojjetan kan gargaaru qaba. Economic welfarein akka jiraatu kan gargaaru qaba yookaan jireenyi uummataa akka fooyya'uuf kan gargaaru of keessaa qaba. Economic planningiin akka jiraatu yookaan karoorri dinagdee as keessatti ni argama. Kun main features of mixed economy jedhama. Coexistence of public and private sector keessatti public and private sector coexist in this system. Sistema kana keessatti privatenis publicinis yookaan seektarri dhuunfatii fi seektarri mootummaa lamaan isaanii akka jiraataniif akka wal faana hojjetan gargaara. The respective roles and aims are well defined. Gaheen isaanii hundaatuu seeran ibsameetu jira. Industry of nation and strategic importance is industry of nation and strategic importance such as heavy and the basic industries. Industirii gurguddaan fi industiriin bu'uuraa kan ta'an kanneen akka defense production yookaan securities or humni waraanaa akkasumas power generation humni paawuriin fi kan kana fakkaatan public sectorii keessatti seetii ta'a. Kanneen akka consumer goods industry kanneen akka small scale industry xixiqqaa fi giddu galeessa ta'an immoo private sector yookaan seektara dhuunfaa keessatti seetii ta'a jechuudha. Economic welfare is the most important criteria of success of the mixed economy. Mixed economy of economic welfarein
baay'ee kan keessatti argamudha. Kiraateriyaa kana keessatti kan argamudha. The public sector try to remove regional imbalance. Public sectoriin regional imbalance yookaan immoo garaagarummaa namoota gidduu jiran keessaa balleessaa. Akkasumas employment opportunity yookaan carraa hojii leen akka uumamuu fi economic welfarein akka uumamu ni godha jechuudha. Kunis price policy kan jedhamutti fayyadamuudhaan kan inni kana godhu. Government control over the private sector leads to economic welfare of the society at large. Government controlling yookaan to'annoo mootummaa yookaan controlling mootummaa immoo maal akka uumamuuf gargaara? Economic welfare of the society. Haalli jireenya namootaa yookaan uummatoota biyya tokko keessa hawaasa biyya tokko keessa jiru akka fooyya'uuf gargaara. Mootummaa yoo controlii godhe. Controlii yoo godhe maal fa'aa controlii godha? Wantoota adda addaa controlii, for example negative externality controlii godha. Imbaalaansii akka inni wal qixa ta'u godha. Tokko ol tokko gadi akka hin taane godha. Kana immoo karaa kamiin godha? Karaa adda addaatiin godha ilaalla. Economic planning yookaan immoo karoora dinagdee. The government uses instrument of economic planning to achieve coordinated rapid economic development. Karoora adda addaatti fayyadama mootummaan akka guddinni dafee guddatu fi akkuma immoo karoorri gaariin ikoonomiidhaa ta'u akka bahu godha jechuudha. Kan maaliif akkas godhaa? Harki mootummaatis harki nama dhuunfatis diinagdee wal makaa kana keessatti waan argamuuf advaanteejii isaa qofa waa fudhanne. Piraayiveetiin hin jira, as well as paablikiin hin jira. Lamaan isaanii wal ta'aniitu hojjetu. Piraayiveetiin hojii profit mootiivii yoggaa hojjetu, paablikiin immoo mootummaan waan baay'ee hojjeta. Fakkeenyaaf yoo piraayiveetiin paablikii irratti effeektii hafuudhu ta'e baalaansii godhaa. Karaa adda addaatti fayyadamee baalaansii godhaa. Economic planning yookaan karoora ikoonomii illee baaseet karoora saniin meeshaalee adda addaa fakkeenyaaf tools that use for economic planning itti fayyadamuudhaan ikoonomiin biyya tokko akka dafee guddatuu fi akkasumas akka wal faana deemu, akka wal gargaaru, akka tokko tokkoof inpuutii akka ta'u kan godhudha jechuudha. Price mechanism kun immoo price mechanism kan jedhamu akkamiiti? Demand supply can determine the price. Kanaafuu gabaan ofiisaatiif gabaan murtii gatii ofiisaatiin murteessa. Kanaaf namni tokkichi bichaan gatii nama dabaluu hin danda'u, namarraa hir'isuu hin danda'u. Waan gabaan kenne, waan gabaan ittiin oolu, waan gabaan ittiin bitee wal gurguruun namoonni kana keessa galanii hojjetu jechuudha. Tokko tokkoon piroodaaktii yookaan oomishni tokko tokko mootummaan tan piraayisii mataa isaatiin irratti impoozii godhutu jira. Mootummaan paabliik seektariidhaaf hin gargaara kan jedhe irratti ofiisaatiif kan gidduu galee ta'ee piraayisii fakkeenyaaf piraayisii qorichaa fi kan kana fakkaatan irratti mootummaan gidduu galuudhaan akka piraayisii dimaand saplaayiin baasu yookaan immoo bittaaf gurgurtaan akka walii galanii baasan osoo hin ta'in ofii gidduu galeetti akka namoota ta'utti gargaarsas gochaa hojjeta jechuudha. Kanaaf ikoonomii wal makaa jedhamu kana keessatti harki mootummaatis harki dhuunfatis hin jira jechuudha. Kanaaf biyyoota addunyaa kana guyyaa har'aa yookaan yeroo ammaa kana jiran kana irratti miiksid ikoonomii kan jedhu jira malee firii maarkeet ikoonomii kan jedhu akka hin jirre akka beektan. Tanan biraa amaloota diinagdee wal makaa kana keessatti ikoonomik kwaalitii garaagarummaan namoota gidduu jiru xiqqaadha yookaan garaagarummaan namoota abbaa qabeenyaatii fi namoota qabeenya qabanii fi hin qabne gidduu jiru xiqqaadha. Kan akka xinneessu kan godhu maali? Mootummaan intarveenii godha. Mootummaan gidduu galeetti intarveenii godha karaa adda addaatiin. Karaa kamiin intarveenii godha? Ikoonomik kwaalitii fuudhuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya keenyatti taaksiin siistem kan jedhamu piroogreesiif taaksii siistemiidha.
Progressive tax system jechuun namni galii guddaa qabu, namni qabeenya guddaa qabu taaksii guddaa kaffala. Namni qabeenya xiqqaa yookaan galii xiqqaa qabu immoo taaksii xiqqaa kaffala. Kuni maaliif warra qabeenya guddaa qabu san taaksii guddaa irraa fuudhee warroota gadi aanaa harka qalleeyyii san immoo mootummaan ittiin gargaara. In the form of transfer, in the form of subsidy fi kan kana fakkaatan industirii xixiqqaallee hin gargaara. Warra taaksii guddaa kaffalu irraa fuudhee warra xiqqaa akka isaan wal qixxaatan economic quality fuudha. Private property achi keessa qabeenyi nama dhuunfaallee jira. Yoo jiraates mootummaan garuu seera itti baasetti akka baalaansii ta'aa deemu gargaara. Amalli mixed economy keessaa tokko immoo kanaa jechuudha. Amma immoo garamitti deemnaa? Faayidaan dinagdee wal makaa or mixed economic advantage maali? Advantagein isaa maalinni private property jira. Private property jechuun qabeenya nama dhuunfaa akka babal'atu hin ta'a. Profit motiivii jira. Motiveeshiniin yookaan immoo kaka'umsi profitiin argadha jedhee namoonni akka xaaruuf akka hojjetuuf hin jira. Price mechanismiin jira. Demand the supply and price akka barbaadetti except a few public goods kan akka qorichaa fa'aa yoo ta'e malee ofii keenyaaf piraayisii kana determaayinii goonee ta'uu itti fayyadamuu waan dandeenyuuf kun mixed economic advantageidha. Tan biraa educate freedom qabna. Mixed economy allow educate freedom to different economic units such as consumer, employees, producers and investor'idha. Educate freedom qaba. Freedom gahaa ta'e qaba. Akka barbaadan gochuu danda'u. Yoo barbaade hojjechuu barbaade dhiisuu namni si gaafatu hin jiru jechuudha. Rapid and planned economic development as keessa jira. Baay'ee kan dafee hojjetuu fi karoora economic development yookaan karoora dinagdee gahaa ta'e as keessa jira. Planned economic growth take place, resources are properly and efficiently utilized in the fast economic development take place because the private and the public sector complement each other. Tan biraa social welfare faayidaa hawaasaa fooyyessuu irratti. In the fewer economic inequality adda addummaan dinagdee xiqqeessuu fi kan kana fakkaatan advantage mixed economy kanaati. Gaappii kana haala adda addaatiin mootummaan keessa galee to'ii garaagarummaan akka hin uumamne tan hojjetuu fi faayidaa hawaasaa immoo ni fooyyessa yookaan social welfare hin jedhamu ni fooyyessa jechuudha. Mootummaan kun advantageii mixed economy'ti. Guyyaa irraa kan biraa maal ilaallaa? Circular decision making unit and the circular flow tan jedhu ilaalla. Decision making units and the circular flow yookaan moodolii circular flow jedhamu kan ilaalla jechuudha. Duraan dursee circular flow models or diagram jechuun maal jechuudha? Maal nutti argisiisa? Kun maal argisiisa? Bitaadhaa fi nama bituu fi nama gurguru yookaan gabaa tokko keessa seennee yoo gochoota kana laalle yaadan sarara akkamii sararuu dandeenya? Fakkeenyaaf namni midhaan zayitaa gurguru yookaan qotee bulaan midhaan zayitaa nuugii, talbaa, saliixii fuudhee gabaa bahee to'ii nama zayita oomishutti yoo gurgure midhaan isaa asii achi yoo kennu maal godha? Yoommoo birrii irraa fudhatu sarara akkamii sarara? Sarara achi deemu sarara as deebi'u kana sarara. Sararri kun maal jedhama? Circular flow diagram jedhama. Kanaaf there are three decision making units in the closed economy. Kana jechuun maal jechuudha? Dinagdee cufamaa keessatti gareewwan murtii kennan saditu jiru. Isaanis maal fa'aadha? Maatii yookaan household, hojjettoota yookaan immoo oomishtoota yookaan faarmii jedhama. Mootummaa yookaan government jennaan warroota murtii kennan saditu jira jechuudha. Closed economy keessatti opinion hin taane. Closed economy jechuun maal jechuudha? Closed economy jechuun economiin biyya tokkoo yoo biyya biraa wajjin walitti hin dhufne, walitti hin gurgurre, walirraa hin binne closed economy jedhama. Itoophiyaa keessatti closed economy yoom jiraata? Namni deebisu jiraa? Yoomi? Yeroo wayyaanee yookaan yeroo mootummaa TPLF
yeroo mootummaa amma jiru yookaan yeroo yeroo biltsiginnaa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam kam isinitti fakkaata? Close economy jedhamu. Gizee Mangistuu Hayilamaariyaam. Yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam close economy jedhama. Sababni isaa mootummaan yeroo san jiru biyyoota alaa hojii walitti hin gurguru, walirraa hin bitu. Waan ta'e waan meeshaalee akka waraanaa fi kan kana fakkaatan qoricha waan ta'e adda taate malee akka ammaa kana waan akkasii hin jiru jechuudha. Kana keessatti decision makeriin maaltu jira jechuudha hoggaa isaan hoggaa close economy sana eenyu faatu jira? Maatii yookaan immoo households, faarma yookaan oomishtoota fi mootummaa bichaadha jechuudha. Household yookaan maatii jechuun maal jechuudha? Kana jechuun namoota mana tokko keessa jiraatanii to'ii murtii faayinaansii ofii isaaniitiin murteessuu kan danda'an hundi isaaniitu household jedhama. Householdiin kun immoo murtii akkamii murteessuu danda'a? Waan lama murteessa. Tokko selling of the resource kana jechuun qabeenya isaa gurguruu. Lama buying of the goods and service yookaan immoo oomishaa fi tajaajila bituu kana hojjetaa jechuudha maatiin kun. Gabaa namoonni sunitti walirraa gurguru jechuudha product market jechuun. That is market where householdiin fakkeenyaaf maatiin fi mootummaan productidhaa fi tajaajila bitatan faarmirraa bitatan yookaan zayitii nama bitatan jechuudha. Bakka itti isaan bitatan sun maal jedhama? Product marketidha. Bakkee householdiin immoo itti gurguratu fi faarminii fi mootummaan immoo irraa bitan maal jedhama? Factor market or input market jedhama. Mootummaan isa achi dhaqee maal bitaa? Nama qaxara yookaan labarii. Faarminis maal achii bitaa? Raw material bitataa jechuudha hojjechuudhaaf fakkeenyaaf nuugii fa'aa bitata. Gabaan nuugii gabaa maal jedhama? Gabaa factor market or input market jedhama. Gabaa zayitii immoo maal jedhama? Bakka zayitiin itti gurguramu product market jedhama. Yookaan gabaa lamaan kanatti ajantoonni economic agentii jedhamu lamaan kun sadeen kun wal argatu jechuudha. Tambira circular flow diagram. The circular flow diagram is a simple visual models that show how many economic resources and the goods and the service move between households and the business firm. Akkamitti economiin fakkeenyaaf kan akka birrii, kan akka meeshaa adda addaa, meeshaa dheedhii, meeshaa adda addaa itti walirraa walitti daddabarsan circular flow diagram jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko hoggaa meeshaa isaa gurguratu namichi sun bitu sun immoo birrii hoggaa kennu sarara nuyi sararru yaadan sarara. Yaadan hoggaa inni achi kennu sarara tokko sararraa hoggaa as deebisu immoo sarara hanbiraa sarara. Sun sararri tokkichi asii achi dhaqu sun meeshaalee adda addaa fudhatee dhaqaa. Tan as deebisu sun immoo birrii fidee dhufa. Yookaan birrii yookaan qarshii namoonni kaffalaniif. Kun maal godhaa? Kun warri achi deemu kun clockwise jennaani. Warri as deebi'an sun immoo anti clockwise jennee bakka lamatti qoodnaa jechuudha. The model has two sectors. Modeliin kun seektara lama qabaa. Amma seektara lamaan laallas sadiin isin laalla. Lamaan hoggaa laallu householdidhaa fi business farm. Kana jechuun maatii tokkoo fi kun immoo faaktirii yookaan faabrikaadha jechuudha. Kan biraa wanni nu laallu clockwise flow inda anti clockwise flow akkuma amma jedhe hoggaa nuyi meeshaaleen akka labarii faan akka lafaan akka kaapitaalaa fi goods and service fuunee gabaadhaannee gabaatti gurgurannu input marketidhaan dhannee hoggaa warra faarmitiitti gurgurannu meeshaaleen keenya gara si'aawu sun clockwise flow jedhama achitti yaa waan ta'eef isaan immoo birriin isaan nuu kenna sun immoo anti clockwise jalatti qoodama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkamitti akka laallu warroonni gurguratan kun maalitti gurguratu? Movements of birr or money in the form of incomeidhaan. Fakkeenyaaf mootummaan qotee bulaan hoggaa meeshaa isaa gurguratu incomeidha isaaf. Hoggaa immoo warroonni kaan warri daldalaa bitan gurguratan immoo rafanuudhaa fi akkasumas warroonni consumptioniidhaan immoo bitatan consumption spending jennaan jechuudha. How the flow works? Filoon akkamitti hojjeta? Mee ilaalla. Product market yookaan akkuma amma jenne bakka faarmiin product marketii bakka namichi zayitii
oomishee itti gurguratu jechuudha. Kanaaf namichi zayitii gurguru kun meeshaa isaa gabaa kanatti eenyutti gurguraa? Maatiitti gurgura yookaan haawusaaldiitti gurguraa. Haawusooldiin immoo maal godha? Ispeendii godha. Konsepshiniidha waan ta'eef ispeendii godha achitti baasii baasaa. Kun konsepshinii ekspendiichar jedhama. Faarmi sun immoo birrii guurrataa. Kun immoo rafanuu jedhama. Kun piroodaaktii maarkeetii apper paartii irratti argama. Sarkulaar firoo sana irratti yookaan diyaagiraamii kanaa gaditti ilaallu kan irratti. Faaktar maarkeet or looyer paartii irratti immoo warra argama. Maarkeet or input maarkeet jennaan. Kun immoo bakka itti meeshaalee dheedhii itti binnuudha. Gabaa meeshaa dheedhii. Household sell factor of production, labor, land and capital to the farm. Farm pays household's income. Wage, rent, profitii kana kennaa inni immoo warra guyyaa hojjetanii weejii kennaafi warroota kireeffatan mana kireessanii itti kireessanii kaapitaala kennanii yookaan lafatti gurguranii rent profitii kana kaffalaa jechuudha. This income is used by the household to buy goods and services. Tajaajiloota adda addaa immoo ittiin bitachuudhaaf meeshaa ittiin bitachuudhaaf immoo maatiin itti fayyadamaa jechuudha. Overall, goods and resources flow in one direction, money flow in the opposite direction. Anti-clockwise jedhamaniin. This shows the continuous circulation of the income and the production in the economy. Circular flow of income with two sector model. Akkuma armaan gaditti argitanitti arungaateen kun maal argisiisa? Flow of birrii argisiisa. Birriin akka itti deemu. Speendii akkamitti akka godhu. Eenyutu speendii godhaa? Goods and services warra bitani. Warra goods and services bitatan immoo eenyu isaanii? Householdidha yookaan maatiin gabaa faarmii dhaqaniit piroodaaktii maarkeetii dhaqaniit achi zayitii bitatu jechuudha. Simpilii zayitii haa fudhannu waan biraa dhiisnee zayitii haa jennu isin fakkeenya biraa fudhachuu dandeechan akka isinii galuuf namni faarmi jedhamu zayitii gurgura. Maaliif zayitii oomishee gurgura? Namni immoo qotee bulaadha jedhamu immoo nuugii gurgura. Eessatti gurgura? Input maarkeetiitti gurgura. Namichi zayitii gurguru immoo eessatti gurgura? Piroodaaktii maarkeetiitti dhaqee gurgura. Kanaafuu isaan hoggaa walirraa bitanii walitti gurguran tokko birrii kaffalaa fi tokko immoo meeshichatti kenna jechuudha. Fakkeenyaaf haawushooldiin hoggaa goods and services fakkeenya zayitii hoggaa bitu warra wannooti immoo warra faarmitii maal kaffalaaf? Birrii kaffalaaf jechuudha. Kun haala kanaan haala ittiin filoo ta'u kan argisiisudha. Taran biraa three sector model kan jedhamu modela ajantoonni sadii itti wal ga'an immoo kan immoo eenyu dabalame? Mootummaa dabalame. Mootummaan the basic economic agentiidha. Ekonomii hanqasaaqqasu mootummaadha. Seera alaa warra jiru kontiroolii godhu mootummaadha. Kanaaf mootummaan maal godha gabaa kanarra dhaqee circular flow kanarratti maal argisiisa? Mootummaan akkuma nama kaanii gabaa dhaqee meeshaa dheedhii bituu danda'a. Oomishee meeshaa immoo dhumatee gurguruu danda'a. Kanan biraa immoo mootummaan taaksii guura. Gibira guuraa. Gibira guuru san immoo maal godhaa? Warroota public service wanna jedhama immoo sarvisii tajaajila uummataaf immoo kenna. Kanaaf sabsiidii wanna jedhamu kenna. Taaksiin jedhamu gama lachiinuun guurrata. Household rice hin guurrataa akkasumas farm rice hin guurrataa. Kun immoo haala innis immoo gargaarsa hin godha. Fakkeenya sabsiidii warra faarmitiif godha. Tanan biraa immoo maal tiraanisferii immoo birrii wayii warroota harka qalleeyyiidhaan immoo kenna. Mootummaan akkanatti sadeen isaanii walii galaniit sarkulaarii kana uumu, filoo kana uumu. Filoon kun eessaa dhufe yoo jettan gabaa tokko keessa teechanii mootummaan hoggaa gibira guuru hin laaltu. Hoggaa warri nuugii qabu yookaan talbaa qabu talbaa ofii yookaan nuugii qabu yookaan saliitii qabu saliitii ofii hoggaa gurguru. Warri immoo zayitii oomishan immoo hoggaa bitan. Mootummaan immoo gidduu isaanii seenee taaksii hoggaa irraa guuru. Mootummaan immoo dhakkaa seenee hoggaa karaa tolchee gargaaru. Kan argisiisu circular flow jedhama. Kana waan akka invisibilii ta'e kana haala kanaan hoggaa teechinu circular flow model jennaan jechuudha. Akkamitti hojjeta? Circular flow modeliin kun sadii hoggaa ta'an akkamitti hojjeta? Sadii jechuun mootummaan hin jira, householdiin hin jira, farminis hin jira. Three sector circular flow of the resource. The three sector model expands the simple circular flow diagram by adding the government as a major economic sector. What changes in from two sector model? Change maal tura? Sadeessaniin ala, lamaasaniin ala. Mootummaa waan galeef maaltu uumama? Government become an active participant in both product and the factor market.
gabaa lachan irrattuu mootummaan ni hirmaata. Amma haawushooldiin gabaa gurguruu irratti hirmaataa fi gabaa bituu irratti hirmaataa. Akkasumas faarmiinis kan akkasii hirmaataa. Enqisaqaasee hunda irratti aktiivii kan ta'u garuu mootummaadha. Mootummaan kaappaasitii yookaan dandeettii waan qabuuf government collect tax and provides public service kenna. Tajaajila uummataaf hin kenna. Taaksii hin guuraa. Mana barumsaa ijaaraa. Hospitaala ijaaraa. Mootummaan karaa tolchaa ibsaa urufatti hojjetaa fi kan kana fakkaatan sarvisii adda addaa kenna. Government buy goods and service from business farmers through the product market dhageetachi immoo kana bitaa. This shows us government expenditure akka mootummaan baasii baasu waan godhudha. Government as employers mootummaan immoo akka qaxaraatitti akka mindeessatitti immoo government buy resource akkamii nama qaxaruu labarii lafa kaapitaalota adda addaa bitee ittiin hojjechuu. Household in the factory market household irraa bitaa jechuudha. Kana immoo warroota maatirraa. Payment made to the households become income. Salary and wage rent. Kana ta'u immoo warri paymentiin mootummaarraa dhaqu kun immoo haala kamiin haala mindaatiin yookaan immoo haala wage yookaan immoo haala kiraayii adda addaatiin rentiitiin. Public service provided government supplies public service education health security road and so on defense service naamna kana kenna mootummaan immoo kana hunda isaan kenna. Eenyuuf kenna? Maatiidhaaf hin kenna. Warra biizines faaktarii qaban warra faabrikaa qabaniif hin kenna. Mootummaan kan biraa transfer and subsidy godha. Government may give income support to households and subsidy to farmers. This helps support welfare and production. Governmentiin maaliif kana godha? Akka productioniin oomishni guddaan akka jiruu fi haalli jireenya uummataa akka fooyya'uuf kan gargaaru. Government revenue. The government finances its spending mainly through tax collection. From households income tax from farmers. Kana irraa guurratee revenue godhata jechuudha. Kanaan barumsa keenya kanarraa asirratti xumurraa. Yoo barumsi kun isif fayyada ta'e sabiskiraayibii godhaa. Sheerii godhaa, laayikii godhaa, koomentii godhaa. Namoota biras akka ga'uuf sheerii godhaa. Namoonni biraa warri irraa fayyadaman jiraachuu danda'u. Kanaaf akkas godhaa. Waan tokko yoo sheerii gootan, yoo sabiskiraayibii gootan, wanni isin kaffaltan wanni takka hin jiru. Isiniif kifiyyaa takka hin qabu. Anaaf akka babal'atu godha. Yoo isin sabiskiraayibii gootan. Kanaaf sabiskiraayibii godhaa ta'u akka babal'atu. Akka namoonni itti fayyadaman. Tokkos lamas keessaa argachuu danda'a namoonni akka itti fayyadamu barataan akka itti fayyadamu godha. Kana malees chaanaalii lamaan qabaa balaa ikoonomiksii kan jedhu. Chaanaalii lamaan kiyya irrattuu galtanii barnoota adda addaa akka argattan. Barnoota akka capital market gabaa kaapitaalaa kan jedhamu research yookaan saabjektii research jedhamu yookaan qo'annoo meetodoloojii isaa akkasumas riisarchoota hojjetamu tan adda addaa fi advaansed maakiroo ikoonomiksii fi gosoonni ikoonomiksii illeen tan akkaawuntingii illeen odiitingii illeen tan adda addaa paartii hanbiraa kiyya irratti waan argamuuf akka irratti hirmaattanii to'ii dhaggeeffattan yookaan irraa barattan yookaan immoo sheerii akka gootan isiniin jedha galatooma.